jiruun walaa mana barumsaa mana yaalaa manniin ummataa kadiigame sanii hundasaa doozaran achii qotanii kaasuu deeman boru ganama iskaabaataaratu boru goobarraa ka'eeti rira dhufuu deema rira dhufee manniin sammara achii diiganii seera itti baafatanii kaabinoonni walii galaniitiin manniin sammara achii diignu malee jedhan mana kanniin achirraa diignee dabarsinee lafa kana badhee goonee margatti naqnaa jedha margatti naqanii akka waan namni keessa hin jirre fakkeessuu deeman akka hawaasni keessa hin jirre fakkeessuu deeman akka ummanni keessa hin jirre akka argamuu fi waan kana miidiyaatti nu dabarsaa jedhanii kaabinootatu natti bilbile kaabinootuma gobbaa maqaalee yoo barbaadan isinii dhayaan agartee kaabinootuma keessaa bilbilanii boru ganama waan kanatu karoorfamee jira kabirii waan garaas nyaatu keessaa masgiidallee diiggadhaa jetteetiin ummatatti bilbiltee masgiidallee diiggadhaa masgiidallee diiggamuu qabaa jedhan jarana salphina guddaa keessattuu ummanni keenya ka biyya keessa jirtan wallahi salphina guddaa ummata keenya irra deemaa jira waan kana yoo dandeettan bira gadi bayaa dhaabbadhaa uu jedha iyyaa warri goobba jirtanilleen warri dallo jirtanilleen warri naannawa san jirtan keessattuu ummanni islaamaa masgiidallee diigaa jedhanii masgiidallee diiguu deeman masgiidallee diiggadhaa jedhanii ummatatti himanii ummata keessaan itti bilbilanii sheekota majliisa naannoo saniitii bilbilaniitiin masgiidni kunillee diiggamuu qaba jedhaniitiin kaabinoonni baalee waliigaltee waan kana hawaasa irratti dalagaa jiran boru ganama doozoratu dhufeetiin manniin achi jiru san marasaa xaragee achi keessaa balleessuu lafa kana qulqulleessanii margatti godhanii akka waan namni achi keessa hin jirre fakkeessuudhaa fi kaleessa irratti mari'ataa oolanii boru ganama amma wayita lafti bariite doozoratu dhufuu deema waan kana please share godhaa namoota biyya keessa jirtan warra gandariraati buqqaatanii bakka biri jirtan boru ganama kanatu isinirra deemu jira kan bira taree wanni guddaan garaas nyaatu kan masgiida rabbii kaabineen baalee masgiida rabbii diiguu deemtu waan sammuu si dhukkubsu wallahi billah masgiida diiggadhaa jedhanii wali bilbilanii namni waan dubbatu wallaalee cadhisee wallaaluu jiraa jedhan dhageettanii beeytanii waan akkana masgiida torban jira rira keessa masgiida torban iyyuu diiga keessattuu ka kaambii jiru san ka kaambii bakka makiinaa mana akka magaalaa jiru san isa achi kaasaa jedhanii itti bilbilanii ummataan diigaa jedhan wanna kana dheengadda gaafa nama 30 hidhanii farramsiisaniitiin ummata nama 30 hidhaniitiin gandariraatitti warra achi keessatti hafe nama 30 hidhanii farramsiisaniitiin namni martinuu mallatteessee ruuhii teenya irratti as keessatti argamnee guyyaa jaatti as keessatti argamnee horii keenya wal argamnee jennaan xiyyiitii mataara siyaasnaa jedhanii ummata kanaan in dubbanne dheengadda gaafsan namoota kaniin halkan guyyaa tokko bulchanii dubartoota goobbatti hidhanii jara ammootii ummata dhiiraa riramatti hidhanii namoota kana gadhiisanii hamma ammootiyyuu ummata kana as keessaa baasuu dadhabne maal goonaa jedhan magaalattii tan akka jiruun buqqisnee iskaabaataraan boru ganama dhufanii buqqisnee achi keessa dabarsinee akka margi qofa jirutti akka agartee yookaan bosona margaa godhaniiti kaloowwanni godhanii mootummaa kanatti mul'isuu deeman warra lafa bitate kanatti namni as keessa hin jiraatu jedhanii mul'isuu waan deemaniif ummanni keenya boru ganama u'uu jedha iyyaatii yoo dandeettan waraanaa miti boru ganama kaabineen baalee kana isinirra dalagaa jirti kanaaf ummata keenya kabiraati miti wallahi wanni garaas nyaatu masgiida rabbii diigaa jette kaabinee riraan keessa masgiida rabbii diiguudhaaf nama itti bilbilaniiti masgiida diiggadhaa jedhaniintu jira kaabinoon itti bilbilteetiin waan kana irra mariisisaa jiran wanna kana waanii isaa wallaalle waan isaan ummata kana lafee achitti waan argatanii wallaalle obboleewwan kiyya wanta ganda sanitti argamee wallaalle kana hunda ummata keenya daaraa godhuudhaa fi wanni kun marti irratti dalagamaa jira ummata keenya kariraa yaa obboleeyyan tiyya yaa ummata islaamaa yaa ummata oromoo sheekota olamoota biyya keessa jirtan kan masgiida birii ijaaruu deemtanii miti odoo isin jirtan masgiida isin irratti diiguu deemanii
odoo isin jirtan ummata keenya masgiida irratti diigaa jirti kaabineen Baalee. Wallahi nama itti bilbilanii masgiidni diigamuu qaba jedhanii turutti hime wallahi. Kan kijiban ta'in. Sagaleen kini jiraami. Share godhame. Share godha. Manniin diddiigamee as gubbatti suuraa nu poosti godhaa turre sanniin mana sanniin mara achi keessaa fuudhanii kaasuu deeman. Mana san hunda achi keessaa kaasuu deeman. Okay. You good. Mana san hunda achi keessaa kaasuudhaan deeman. Waan kanaafi hawaasni keenya kan biyya keessa jirtan please ummata keenya dirmadha. Ummata dirmadha jennee isin dadhabnee jirra. Ummata dirmachuu diddanii masgiidni rabbii odoo isin jirtan isinirratti hin diigamin. Wanni guddaan hawaasa Oromoo masgiida rabbii isinirratti diiguu jiran dhageeffadha. Boru ganama dhufanii masgiida diigaa jedhanii rira keessaa. Masgiida torba jira masgiida torba diigaa jedhanii yaa obboleeyyan tiyya yaa ilmaan Oromoo yaa ummata Islaamaa kan naannoo Goobbaaf rira dallo jirtan ummata kana dirmadha. Ummata achi buqqisanii masgiida rabbii akka hin diigne dhoorgaa yoo dandeettan. Yoo dandeettan masgiiduma rabbii akka hin diigne dhoorgaa please. Kanuma isin jedha. You have idea qabda yaada qabda tokkicho. Mute your Abbas. Yeah, Jamal, thank you, Galatomi. Ugara biti tu manni kenna. Osoma argu akan argineta, osoma beko akan beneta. Yani hara yang kenna dunjuru. Namni dura madata fi ho kaseta orma ho ka. Ummanni kenna karida. Ugara bi amma amata lamak, amata sadif. Kambukaye. Aga amma bakan argan. Maal jedha nama deengadda warri rabbashaa jiru warri ummata jeeqaa jiru warra achuma jiraatu kaachii buqqisan ka lafa hin qabneedhan. Hoy namni lafa seenu jiraatu warra biyyee lafti sun mata isaatiyan akka abbaa biyyatti falmatu mirga falmatu dhibbaan dhibba qaba. Jeequmsaa miti kun mirga fi dubbachuun ani biyyattii irra buqqa'ee eessa jira jedhee gaafii gaafachuun jeequ miti kun mirga mataa isaa gaafachuuf dhibbaan dhibbatti mirga qaba. Garuu waan jedhu. Yeah, send me request. Yeah, tell him send me request. Yaadni kiyyaa karaa Oromoo har'a uummata irraa buqqa'e sagalee ta'uu fi diddanii teettanii borganama gaafa isin buqqisan gaafa isin diigan gaafa hudduu keessa si dhaananii akka salaatu. Sirbu tokko keessanii mana manatti isinii himanii yaada isinii kennan borganama namni sagalee isinii ta'uu hin jiru. Yoo aada sagalee jara kanaan ta'in bira dhaabaddaa uummata keenya kan irraa buqqa'e akka Oromootti waliin dhaabaddaa isiniin jedha yaadnan qabu kanuma. Thank you. Okay. Yes, Galatoom tokkicho. Okay, ergadhu amma ergadhu. Yeah, go ahead, send it. Jalalu ergadhu amma. So kanaaf hawaasa keenya dhugaa rabbii yoo dubbadhe wanni uummata keenya irra deemaa ture waggoota lamaan kana waggoota sadiin kana as gubbaadhaa jennee iyyaa baane. Waan iyyaa baane keessa hadhamu waan qaanyii hangana geennadha kaabineen Baalee dhageeffadha. Kaabinee Baaleetti kan waan dalagalu diina birii ka badhee dhufee miti beeka. Diina birii kan badhee dhufee miti beeka. Diina baree dhufe kaabinee Baalee tadha masgiida ganda keenyaa diiguu deema. Masgiida ummata irraa diiguu deeman hadha ummata keenya lafa irraa buqqisanii isaan hanqatee mana isaanii kan diigan san boru ganama iskaabaatara fidaniitiin doozarii gileedariin dhufuu deemaa jiran. Kaabinee Goobbaatti irratti hime waan kana kaabineen warruma achi keessa jirutti warra waliinaa isaaniittu garaan nu dadhabee wanni ummata kanarra dalagamaa jiru waan hin taane jedhan kan biraa dhiisaati. Baajata hawaasa riraatiin fudhatame. Baajata hawaasa riraa nageenya riraatiin ummata riraatiin fudhatame ummanni keenya sumurii kan argane hadha gammoojjii jala beelaa jira. Baajata ummata kanaaf ramadame baajata diqqaa miti. Kanallee qorataatiin jirra gad dhufu jira. Baajanni ummata kanaaf ramadame listiin isaa gadi ba'u jira. Eenyu akka harkaa qabu, eenyu akka nyaate, eenyu akka waan kan akka dalagaa jiru mara isaa gadi baasuu deemna.
dhageeffadha arda ammootiyyuu ani waan binna dhaarsine wallahi bilbilanii ummatatti masgiida ofii keessanii diiggadha jedhan wallahi harkamaatu si qabee masgiida rabbii diiga yaa obboleeyyantii mee waan kana dhageeffadha oromoo odoo as gubbaa hadha waa'ee dubartii waa'ee birii dubbadhe nama kumaataman na laala keessattuu ijoolleen Baalee warri feemasoota Baalee ofiin jettan wallahi cubbuun ummata kanaa yoo isin hin qabin Jamaal maal jedha jedha gaafa wanni kun deemtee ganda keessan hunda seenuu deemti ganda nama hundaa seenuu deemti hadha cadhistanii ummata kanan laaltan ka biyya keessa jirulleen ka biyya alaa jirulleen hundi keessanuu ummata kanan laaltan masgiinni ka ummata riraa qofaa miti ka ummata islaamaati ka rabbiiti mana rabbiiti hadha masgiida diiguu deeman masgiida torba jira rira keessa masgiida torbanu diiguu deeman keessattuu ka guddaa kaambii jiru san odoo tiktookiin seenee jiraadhe isin mul'isa tiktookiin illee boodan seenaa waan kanarratti boru iskaabataraan mana ummataa diiguu deeman mana ummata daaraa godhaniitiin akka waan namni achi keessan gallee marga afuu deeman marga afanii akka namni achi keessan jirre mul'isuu deeman jarakii meelaalaa waan kaabineen Baalee galtoonni hattoonni ummata keenya dalidu laala rabbiidha wallahi billahi I never seen waan akkana dhageen beeku wallahi I never seen in my life I never seen abadan jiruu kiyyarratti akka ummata kana ummata badaa argeen beeku dhugaa rabbi nama amantaa namaan kabanye nama maalummaa kana caalaa wanni siyaaf hin jiru donatti sodaattu hin jiru wanni isin sodaatamu hin jiru sheekonni teeleta biyya keessa jirtan please Sheek Kaamil Goobba Sheek Kaamil ummata ati bakka buutee paarlamaa jirtu hadha masgiida irratti diigaa jiran ummata ati bakka buutee paarlamaa keessa harka baasu sanadha masgiida irratti diigaa jiran nama birii ani sheekota naannoo birii achi qabee hin tuqu sheekota Baaleetu hin tuqu hadha Sheek Kaamil imaamman Goobba keessa jirtan ummata isin majliisa keessa isin jala jirtan hadha masgiida riraa diiguu deemte kaabineen Baalee dhageeffadha salphina kun obboleeyyan kiyya mana ummata akkasi daaraa godhan akka waan kana mana ummata akka diigan agartanii miti ummata kanatu asi deebi'ee mana asi ijaarataa shakkitee sodaatanii mana kana badhee godhanii diiganiitiin doozaraan achirra ari'uu xaraguudhaa deeman boru ganama jechuudha. Kana pilaanni jarri gadiin baate hadha. Pilaanni jarri gadiin nama kana waan kana kaabinee keessa guyyaa waliin mari'ataa oolanii ganama galgala kana natti himan. Nama kaabinee guddaa ka waan birii qabu aangoo qabachuu keessa Goobba. Kaabinoota Goobbaa irraa dhagaye waan kanaan. Waan kana yaadamee jira waan kana akkam goonaa jedhe. Waan kana dhageessa miidiyaa irratti wanni kun salphinaa. Baalee fiyyuu salphinaa gurra muriinsa Baaleeti Baalee keessa masgiinni diigameen salphinaa jedhan. Jarana salphinni kana caalee jira. Salphinni kana caalee jira. Dhugaa keeti suufisha sirri wallahi wana seeti sirri you're right so kanaaf hawaasa keenya wallahi billahi it's very sad Dr. Nuruddin it's a very sad wallahi I never seen ani mootummaa dargiillee dhageenne wayyaanellee agarre hanga warra hattoota biltsiginnaa kanaa ka ummata keenya taphate takkuun agarre dhugaa rabbi wallahi indi ilmi namaa akkam bilbileeti masgiida diigadhaa namaan jedha masgiida booda isinii mul'isa masgiida san tiktookii gara tiktookiin illee ni dhufa haa dhageeyu namoonni sheekota ofiin jedhan haa dhagaan sheekonni ta'e haa dhageettu keessattuu Sheek Kaamil ka paarlamaa jirtu Goobbaan aanaa Goobbaa bakka bu'eetiin paarlamaa jira akkasuma ummanni keenya kariraa ka buqqa'eetiin Goobba sharaa jala jiru dallo sharaa jala jiru gongomaa sharaa jala jirtan dhagaya boru ganama mana keessaa isin buqqisanii isin ari'an san boru xaraganii achi keessaa kaabataraan xaraganii
irratti mari'ataniitiin lafa san qulqulleessanii mootummaan Imireet dhufuu deema. Warri lafa kana bitate dhufuu deema. Warri lafa kana bitate dhufuu waan deemuufi warra kana dabarsanii kennuudhaaf namni as keessa jiraatu hin jiru jedhaniitiin dabarsuudhaafi waan kana qulqulleessu jiran karaa irraa akka jiruun qulqulleessu deeman. Torbaan lama dura achi turan. Bulchaan godina Baalee Abdullakiim achi ture torbaan lama dura. Torbaan lama dura. I don't know where they are, our activists. I don't see anybody. Especially there is no activists that come out from this area. They all under the government. They all is like it's a government puppet. All of them. Dr. Nuruddin. Activistooti Baalee akka jirtuun tabiyya keessaatii tabiyya alaa jirtulleen mootummaa jala galteetiin haqa ummata kanaa warra dhoysuu deemu tokkoffaan isaanii maqaa isin dhahee isin himaan maqaa keessan isin yaameetiin hundi isaanii they don't want to say anything about these people because if they say something something will happen to them. Garaa isaanii waan guuttataniifi they cannot say anything about these people. I don't see anybody saying about namootuma biyya keessa jiran nama guddaa tokko ka waa'ee ummata kanaa dubbatu hin dhabne. Andi saw. Wallahi andi saw nama tokkocha. Duuba nuti qabriidhaa baafna duuba warra ummataaf lafa tana tiksee asiin geesse. Warra lafa tana tiksee asiin gaye. Warra agartee lafeen isaanii caccabde warra agartee shaamaa ta'ee ummata kana baqee lafa tana bosona kana asiin gaye Abiyyi bara afaan isaatiin dubbatee viidiyoo tan isinii gadhiisa Facebook irratti dhiyoo tana ummata harannaa jedhe ummata harannaa kan paarkii gaarreen Baalee keessa buqatu achi kaasnee bakka isaan barbaadanii qulsiisnee wanti isaan barbaadan manni viillaa wan ijaaramee fi jira jedhee dubbate Abiyyi garuu nama tokko mana ijaaruu miti sharaan seeraan dhaabanneef ummata riraati. Nama tokko mana ijaaruu miti. Nama tokko mana ijaaruu miti wallahi sharaan seeraan dhaabanneef ummata riraati. Ummanni riraa torbaan tare keessa jummaa torbaan kaleessa ummata beelayeetiin goommanaaf shunkurtii gurgurachuu dubartiin gongomaadhaa dhuftee rira dhaqxee oddoo isaatii waa fudhachuu dhufan gobba riratti waraanatti naqanii qabanii gobbatti daa'imman wajjin nama 16 dubartoota ijoollee daa'imman maqaa isaanii isiniif himuu danda'a. Namni keenya gaafsa ilaaleetu waan jal'ise. Taree gaafoosan nama 30 irratti walitti qabanii ummata dhiiraa mallatteessanii adda booda guyyaa jaamboo as keessa jiraatanii qawwee mataara sirriyaafna jedhanii xiyyiitii mataa sirriyaafna jedhanii. Nama sanniin hadda ummanni kun as keessaa deemuu hin danda'u yoo oddoo tana gumnee balleessine malee jedhanii. Gaafa ummata kana buqisan, gaafa ummata keenya hidhan, wallahi waan dubbachuun sodaannee as gubbatti nama waliin boojannee jira. Maal jetteen kaabinoonni Baalee ummata kennaan gaafa ummata nama 16 hiiteetiin ummanni gaafa bosona gubaniitiin ummata kenna buqqisan maal jedhanii ummata hidhameen silaa jedhaniin akka arsii gubne san isin gubna jedhanii wallahi ummata Baaleetu mootummaa kenna waliin jiraan malee silaa akkasit isin gubna jetteen kaabineen Baalee ummata hidhaa bayeen dhageeffadha. Ajaa kaabinee Baalee ajaa kaabinoota kanniini wanta isaan ummata keenya gifii isaan ummata riraaran dalagan ummanni Baalee illee itti gaafatama wallahi gifii ummanni kun kaabineen Baalee ummata riraaran dalayde ani mootummaa federaalaatu jedhu Oromiyaa illee jedhu kaabinee Baaleeti ka ummata riraaran dalage kana nobody else federaala miti. Waan jarri ummata kana dalayde ummanni Baalee illee akkanoo dhaabatee laalu jira waliin. Dhaabatee waliin laalu jira. Taree hadda bilbilaniitiin ummata bilbilanii masgiida harka keessanii diiggadha jedhanii salphinni kana caalee jira. Mindinno taa waliin nu hafe jira kana caalaa. Mee maaltu isinii hafe? Maal lubbuun tun wayii dumbaati gadu oluma baati. And I don't know. I don't understand. I don't understand. Wallahi. Wallahi I don't understand. Ani naaf hin galle waan ummata kanaa naaf hin galle dhugaa rabbi. Waan isaan ummata kana xiyyeeffatan ummata kana fixuu barbaadaniif. Yaa wallahi azbaari wallahi gara jabeen akkana takkuun agarre yani mootummaa wayyaanee keessatti illee agarre dhugaa. Akkuma jedhan san jarana wanti ummata keenyarra dalagamaa jiru waan xiqqaa miti. Kun ka afaan Oromoo dubbatas gobbayee Baaleen keessa Al-Shabaabtu jira jedhee dubbata.
akkaataa uummata kana itti fixuu dalagatan laala rabbi jedha. Kana ka oofaa jiru mootummaa kana. So isii uummanni kun dhumuu qaba. Maal ta'uu qaba uummanni kun? Ka biyya keessa waa'ee hawaasa kanaan dubbatu, ka biyya alaa jiru waa'ee hawaasa kanaan dubbatu. None of them. It's not the business though. There is no business. There is no political behind it. That's why nobody's saying anything. This is a genocide. They're committing genocide on our people. We've been saying this. By the name of UNESCO, our people, more than 10,000 people displaced from their motherland. Lafa isani irraa buqqa'e uummanni kun sababa UNESCOtiin jara keenya. UNESCOtu asii galee jedhanii uummata keenya buqqisa. UNESCOtu paarkiin gaarreen baalee kun UNESCO galmaa'ee jedhaniitiin xalayoota nu barreessaa ture. UNESCO mootummaa Itoophiyaa gaafatanii jiran.